Akkam naaf jirtu turtiin keessa maal fakkaata nagaa kooti waaqayyo galanni haa ta'u. Niyala baddina jirtu wal jalaa bannee jirra. Akkam turtiin maal fakkaata karaa hundumaanna uummata jaalalaan deennaachu anis jira waaqayyo galanni haa ta'u nagaa kooti nagaa guutuu irraa faadha alaabana saanamaan kallatti arfanii kallatti waaqayyo naa kenna hundumaaniif nagaa koo guutuu irraa faadha isin jechuun jaaladha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin yaade kana caalammoo akkan isin yaadne sintu godhe jechuudha uummata jaalalaa biraan deebi'u uummanni TikTok uummata jaalalaati uummata guddifachuu beeku uummata hammachuu beeku uummata jaalalaati jechuudha otoo ati sin gaafatiin gaafa si argaan sin firoofachuu barbaadu jechuudha sin garuu sin kadhannee sin gaafannee sinitti barreessinee deebiin argannu kanaaf sin jalaa bannee jechaadha har'a waa sin dammasuuf dhufe malee sin dhiisee jira jechuudha uummata TikTok baay'een jaaladha baay'een kabaja namatti tolu jechuudha dhugaa siniin jedha akkaataa itti isaan nama keessummeessan akkaataa itti isaan itti nama guddifatan akkaataa itti isaan nama barsiisan dasma jechuudha uummanni YouTube jechuudha uummata hinaaftudha asumatti asii dhaaba jechuudha har'a waan qabadde keessatti waan natti fakkaate tokko wanta hin ta'a jedhee yaade tokkoo fi wanta eegamu tokkoo fi wantoota sadarkaa namarra jiru kana keessatti yaade sinis yookiin si fayyada yookiin si yaada dabalataa siniif ta'a yookiin immoo dammaquu siniif ta'a jedhee waan qabadde dhufe tokko sinitti hima jechuudha. Hinna innis maalidha namni tokko jireenya jiraatu keessatti filannoo yoo qabaate jireenya laayifii keessatti bakka yoo filannoo dheeressa yookiin filannoo baay'isa yoo ta'e har'as natti hin ta'u boruus natti hin ta'u iftaanis kunis natti ta'u sunis natti hin ta'u rakkoo qabaayisa jedhamudha jechuudha namoonni baay'een hebelukkoo ishii filannoo baay'ifti hiyyeessan jaalattu sooressa malee gabaabaan jaalattu dheeraa malee akkas shamarran yeroo baay'ee waan akkasii malee maal akkasii malee hin jaalatanii jedhu garuu rakkoo shamarran qabduu fi rakkoon shamarran filannoo isaanii dheeressanii fi namni hubatee beeku hin jiru jechuudha hamala ta'eef jedhu jechuudha hamala ta'eef isaan waa adda baafachuun beekan isaan yeroo namatti dabarfachuudhaaf isaan yeroo gubuudhaaf isaan ittiin akkas ta'uudhaaf jedhaniitu namatti moggaasu jedhu dhiyeenya kana ammoo jedhu shamarran ganda arabaa ji'a ja'aaf malee bultiidhaaf hin taatu jedhanii baasanii turan jechuudha beeksisa tokkonna kana maaltu gochuu dandeenya yoo isin jedhe yoo jettanitti yaadanii sababa maaliif shamarran filannoo dheeressiti kun naaf hin ta'u kun sunis naaf hin ta'u kanas duukaa buuti hin deemti sanas duukaa buuti hin deemti sababi maaliif bartee ta'eef immoo wanta ishii fayyadne keessa jira moo maaliidhaaf filannoo baay'ifti maaliidhaaf namoota hundumaa relationship humte gargar kutti yookiin break maaf ta'a yoo jennee fudhannee anarraa kaasee namoota natti dhiyaatan irraas kaasee wanta laalee tokko jira jireenya ofii keessatti waa filachuun ilaallachuun namni tokko gaafa gara kee dhufu eenyudha inni amala akkamii qaba jaalala akkamii qaba yaada akkamii qaba umurii akkamii qaba umurii yeroo siin jedhu jaalalli isaa si turtii akkamii si faana qaba malee umurii isa rabbii kennee fi hin beektaa yookiin nan beekas jechuun jechuudha namichi kun jaalala akkamii qaba turtii akkamii qaba jettee adda baafachuun ilaaltee biraa deebi'uun miidhaa qaba cubbuu qaba cubbuu hin qabu miidhaas hin qabu jechuudha macaafa qulqulluutti wanta ilaala qoraati ilaala dubbii sagalee waaqayyoo jechuudha ilaala wantoota barsiisonni keessatti barsiisan qoraati ilaala kanaaf nama tokko duukaa hin buuta inaasofsiiftaa amma deemta tokko fara deemta waa fudhachaa deemta jechuudha waa keessatti ilaalaa deemta waa keessa dubbisaa deemta wanta keessatti ilaaltutu jiraatu wanta jireenya isaa keessatti wanta boru daandii adda deemtu wanta isarraa sittiin bareen tokko gaafa jiru dhiiftee biraa deemta jechuudha kanaaf kun cubbuudha moo kun barteedha moo kun miidhaadha jechoota akkasitti wanti moggaasan jiru jechuudha kanaaf iyyuu deemsa deemtu keessatti laayif jechuuni obboloota koo isaafis gidduu bichaatti waan hafu miti jechuudha jaalala jechuuni qaama lamaan gidduu bichaatti kan hafu miti jechuudha zarii ta'ee sanyii ta'ee wanta dheeratudha jechuudha fakkeenyaaf namicha ati gara gaa'ela keetii fidu tokko gaa'elli sin dhaabbatta yookiin jaalala sin qabda sin lamaan gidduu bichaatti kan uumuu fi kan hafu miti jechuudha kan yeroo miti jechuudha jaalala jechuudha jaalala okay isa boyfriend isa wanni namaa kennamu bonus isa namaa kennamu sana ta'e okay bonus inni boyfriend dha jechuudha inni boyfriend inni jireenya keessa jiru inni life yookiin wanta ittiin ibsitu hin qabdu jechuudha life bonus dha bakka yaada dhufee jechuudha dabalata dhufee malee waa'ee jireenya keessatti wanta qooda qabu miti jechuudha egeree si faana deemee waan akkasii wanta miidhaa dhufan dandamata si faana jiraatu miti jechuudha yookiin sirraa fayyadamu yookiin fayyadamu kan dadheedha jechuudha boyfriend jechuudha garuu gaa'ela jechuun kan dhabattes argattes dhibamtes
كم وانت تزرين بيجي لفكستنا ومودة تاكسنتي كم فانا دربودا ديشو رجل بولتي جيتشو كناف بولتي غاف فلاتو شمرت كو يو فلانو ايرسدو يو كونس نانتا سونس نانتا لتي جيجيرتو يو داي وانت كم برتي دم فلاتمو قبا وانت تبقى هيغريشتيف نم شمرت توكو امرا كاسه غاف غايلاف نما توكو قبيفتا يوكين غايل ابچو بربر هادا ساني ابسري سري نمچ چفانا وان باتمو قو كم باتني سناتني يچلو namni tokko kan itti dabalame yoo yookiin jaalala irraa kan ka'e yoo gargaaran irratti rakkoo jarri lamaan baachuu danda'u namni biraa kan faana baatamtu jechuudha. Shamarran tokko gaafa mana warra ishee jirtoota rakkoo ishiin baattu maatii ishee baachuu danda'u, obbolaa ishee baachuu danda'u, ollaa ishee baachuu danda'u. Gaafa ishiin gaa'ela dhaabbatte garuu inni akkasii hin jiru jechuudha. Waa hunda dandeessee kan waliin jiraattu isaa ishiidha jechuudha. tarii kennaa jaalalaa gorsi jaalalaa hollaarraa firarraa maatirraa isinii dhufuu danda'a. Garuu wanti biraa hadda ta'e isinii dhufuu jirtu isin lama kan dandeessanii kan baatattanii itti jiraatan jechuudha. Ikoonomii ta'ee waan barbaade maan ta'e jechuudha. Kan isin lamaan baatattan jechuudha. Kanaaf namoota akkasii gaafa filattee ilaaltee qayyastee siin ta'uu ta'e biraa deebitu bartee ta'e ishin jinjanaa mi'eeffattee eeruu mi'eeffattee relationshipii deemtee hadda kutuu barte jedhama. Yaa namoota kutuu akkasii fudhachuu danda'u hin jedhamu tasuma jechuudha. shamarran tokko wanta shidhatu ani wanta naa ta'u tokko idan qaama koo waan irratti wanta naa ta'u tokko qaama kooti wanta tokko uffata mukaan isa bakkeetti mul'atu kan qaama kiyyaaf ta'e damma xaree bitadee nama gaa'ila ta'ee lafaan isa nama masooba tokko lafaan yaatu nama sanyiif irraa oolattu akkamitti filachuu dheefta. Naaf ta'ayettee dookiraasonii gaafa mana kee keessa guutattu mana kootiif ta'ayettee gaafa bitattu filattu gaafa bitattu gaafa ijaarattu akkamitti inni idda mana keetiif mana boru jiguuf mana boru baduuf mana biyya lafaati gaafa dookiraasonii filattee bittu idda faayidaa qabaate jireenya keetiif nama biddeen faana nyaatu nama sanyii irraa horattu nama egeree biyya kanaatti keetee biraa darbitu gaafa irraa hummattu akkamitti filachuu dheefta. أنا مفتاح سلام كبر ولكن مفتاح هرجع بتدرب سايزيكو واتنا رديم واتنا تبلا فانا ديم بتدرب جرا يسكسوا قاعد يسكسوا يجوا كان في وات برو أنا جدو دربي جالل لي هنيكم دائما كرة تمول سجوتي كان فاميلي قوتي إيسي أنا في سجدو دربي جالل لي هنيكم يعني بلشين هنيكم بقى إفتومين هنيكم ناموس هنيكم دائما ساكن برسي سودان ده وده إس أوكي قالوا وانت ولد بتوكو وانت ولد تتوكو وانت ولد فروم هندن يتوكو دلك أما ولد فيني كونتات يوغو نتاي ميت أبا يكبرجول بودي سدا إيماني راتي نجيني مفيرتي يو وانت تبا أواسو ما كذا ميت أبا يكبرجول ولد ده كيس وان با يكبرجول ولد ده كيس وان با يتوقف فرجول تكان فرد فرجول نفسي ولد برسو وان تبا يجرجول ده فكان مودا إيماني اللي يورد ده إيمان سني ناموس هذا فبا ملي قاف بودا ثاني ساي اللي بقول لي بقى هبدي ملي نما بقى كزمان جرالتو بقى ترى بقى مالم تقوم كان دي كلتي ساني بيكر بس أنا بودا في جيتشورا وكن بقى تباني وكن نما فكر نما نجوم كل فماني دبا ماني بقى دقة ماني فرام لمي أباني كجرات ميك أتوجه سوي ما ندم سببا بولتي غايلا غافة أبدا غادي تاني إشي نما كميت إني نما كميت إشي تمنا سموا كمي كم إني تمنا سموا كمي كم وانت أفكار دند ما تشوف هندندا فلهم ما تنجرا تشوف هندنداو جالا كان لما سري درب إجوا لسات أجرساني أكاكل أباب لسات لبرساني ما تنا موسك أبيس ولا تشوف هندنداو نبي تقول يا هذا كمي كبجة أنا من غافة دبابة تشوف درك ما تشوف كان في هدّن أنك ياف وانت أنا تتوقع فلاد أوفت قال لك استكتنا كمتني فلاد عندك هذا ما هو دم في حاجة ولكن برد إسافي يسوسي تيانا في سوسي تيو أسوف سيسي هون دم جرجة قايلا وجرجة جرجة كده في دوكا no توهين كبجيجو إني سوان تلالو كبا إيش سوان تلالو كبجيجو كان في فلانون جبوك أباي إيش نكسي كان جرام كان دون كني في نابولتانكو كان إيرستيش مرة كام كان لماني في يوتشو كان سنة تومسو كان تومسو بتيجو يعني لماني في كان دورجو يو لو مجرينا قايلا سري ديم ورباد قايلا هبتا بقى كانك ما هذه ناموس كوهوراتة أبرد البيت هولاك يغرغارو أبرد البيت بيا غرغارو أبرد البيت أني وفاكينيا كانت أولان ديسو يو إيشي ساموك أباد إيشي بلتي ساموك أبد إيشي قدي فاجستي يارو إيشي قدي فاجستي بلتيش إجارة أبو دان ديسو يو فلاتر أتلاش الشمراني إني أني فانا جلو جبوك أبا جبوهن كم
dhugaan isin ija cubbuu hin qabu jechuudha. Meebi adangan ganda araba waggaa makanaa taa'etti guyyaa tokko lafa waliin beeku jechuudha. Dhugaa kanaaf ana gara bilbila shanitti dabarseera namatti. Sanii birritti qabbitee bilbila biti isinitti fakkaata. Yeroo doolaara 300, yeroo riyaala 700, riyaala 1000. Amma immoo yeroo diraamaa amma diraama 700 800. Ana kan jedhe bakka. Smart. Qabeetti lokkosee tanan into wata kan isa bakka. Leesh kan boruu kooti yaada kan haadha kootii miti waan ta'eef jechuudha. Kan egeree keessanii yaadanii deemtanii yoo ta'uudhaa baate geeddaruu yoo ta'uudhaa baate dhiisuu yoo ta'uudhaa baate bira gochuu cubbuu qabu never. Leesh nama jireenya kooti mitaana jireenya koo keessa fidee lama sadii dhiyeessee yookiin tokkoyyuu kan deemee gargar kutu baay'ee jira jechuudha. Tokko dhalcha kan guddifachuu wallaalte tokko deessee kan guddifachuu wallaalte baay'ee jira jechuudha. Maaliif ka'umsa badanii jechuudha. Kanaaf filannoo yakka qabaa kan jedhu filannoo yakka hin qabu bareechaate filadhaa. Nama dadhabbina kee keessatti si cimsuu danda'u, nama confidence si toluu danda'u, nama ofisaatiin ofitti amanamummaa, maybe baay'een keessan hojjetaa mootummaa, nama qarshii qabu, nama suuqa isaa kun dookiraasonni dhabbuleetti bu, namni sammuu bilchina sammuu hin qabne, confidence sammuu hin qabne, qabeenya qabatee gara keessa waan tokko si fayyadu, yoo hin qabeenya kee ilaalee gara keessa itti fayyadama yoo hin beektan jechuudha. Karaa kallattiin talaan tamsaastanii fixxu jechuudha. Kanaaf nama uma hin qabaatin bakka ofitti amanamummaa qabu, confidence qabu. Tofta hojii beekumaan bakka dadhabbii keessatti kan si gorsu, kan si cimsu, kan si barsiisu, kan si deemsu yoo ta'e gabaabaadhaa, dheeraadhaa, furdaadhaa never filannoo akkasii qaba. Sammuu bakka weerii ati irratti xiyyeeffachuu qabdu sammuu namichaa jechuudha. Yeroo hunda kan abdii kutatu, yeroo hunda leezinnatii kan haasa'u, yeroo hunda kaalkuleetiin jireenya kan baagiraawundii jireenya kan harkaa badii gaafa jireenya kee keessa dhufes Hokkolaale lafa buute godhee lafa si kaa'ee jechuudha. Hokkolaale lafa buute kaatee waan tokko fillee oolte jechuudha. Mana xireessuudhaa kanaaf. Kanaaf filannoo cubbuu hin qabu kan jedhu irratti dhufee bolota filannoo cubbuu hin qabu. Nama sammuu qabu, nama bakka uumaa hin qabaate hin uffatiin hin bareedisitti nama sammuu qabu. Amma kan dhabne bara nama barate miti. Nama barate baay'ee qabna. Nama barate baay'ee qabna akka cirracha lafaa. Akka cirracha galaana qarqaraa, akka urjii waaqarraa. Guyyaa irraa yuunivarsiitiin garaagaraa 300 fuulduriyaa isa garuu kan sammuun tooftaa beeku, kan sammuu fageessee yaadu, kan sammuun ofitti amanamummaa qabu hin qabu. Hunduu leezii biyya keessaa bahu akkuma bakka shamarraniif illee bartee ta'eetu godaan yoo carraan argame inni immoo garatti himalu dhabe kan taa'uu baay'ee jira jechuudha. Amma maal eegalanii hirkattummaa. Baajaaji yookiin taaksii maal jedhamtu eenyu kan dhufte isheen nama godhachuu kan ta'an baay'ee jira jechuudha. Kanaaf filannoo keessan cimsaan isin jedha shamarran keenya wala dhiiraanis jedheera shamarran bichaan hin jedha. Eenyu jireenya kee keessa akka fiddu xiqqaa irraa kaatee iddoo barbaadde gahuu dandeessa. Ofitti amanamummaa qabaannaan konfideensii qabaannaan haala hunduma dandamachuu dandeenyaan sammuu kee fageessa yaada taanaanii meezurraa kaatee miliyoonera ta'uu dandeessa. Namicha waraqata lafarraa guuree amma magaalaa Finfinnee jira maqaa isaa yeroo darbee irraa fadheeti ifa manaa godhaa kana dhugaatti immoo kolfeen argaa isin jedha. Waraqata namni akka shanti beetitti itti fayyadame bakkeerraa guuree nama waarshaa waraqataatti gurguree miliyoonera ta'ee namoota meeqaaf balbala banee namoota meeqaaf habjuu isaanii dhugoomse biyya keenya keessa baay'eetu jira jechuudha. Haadha dargaggeessa keenya gadi bahee hojjechuun barbaadu ofitti amanamummaa hin qabu. Dhaqee yuunivarsiitii tokko gadi baatanaan hojii waan barii kana barbaada jechuudha. Ichi gilla sabii bitatanii mana keessa kaawwatan kan ishee kana barbaada jechuudha. Injiruun kun jechuudha. Gadi buutee dakkaa dhufta. Biqiltuu tokko guddisuudhaaf afara qoofuruu qabda. Afara qoofuruu qabda. Jireenyi isaa akkasuma jira. Waan baay'ee si qoofursa jira. Differentii si barbaachisa jechuudha. Konfidensi si barbaachisa jechuudha. Of tuulummaan eessumaan iyyuu namaan gahu. Maatii horattee eessumaan iyyuu gahuu hin dandeessu. Maatii keellee siraataan guddifachuu hin dandeessu. Bakka konfidensi hin qabdu sodaa malee jechuudha. Kanaaf obbolootaan koo kan isin jedhu Sinin qaamni keessa labaanu shamarran uffattu, shamarran dibattu, dhiira uffatu, dhiira jedhu otoo hin taane maal qaba waan boo'initti maal qaba sammuusaa jedheeti sammuusaa maal qaba iddootti dogoggoretti na sirreessuu danda'a na gorsuu danda'a tigistii qaba kan jedhu filannoon rakkoon qabu sin jedhee tana siniif deebi'ee amma immoo siniin deebi'a gara tiktookiraas sinii deebi'a. Baay'ee keessas maatii taa'irtu guddaa galatoomaa siniin jala yaada qabdan koomentii irratti barreessaa viidiyoo dabalataa amma siniif deeffuttiin Ramadaan gaarii sinan jaalladha baay'ee.